Akka mooltan oduun har'aaf qabnu kunooti. Namoottan dhalattoota Tigraay ta'an 1000 lakkaawamanu magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii akka hidhamaa jiranii fi abbootiin qabeenyaa warreen mana kireessan namoottan mana isaanii itti kireessan akka beeksisan ajajamuun isaanii gabaasameera. Dhimma kana irratti gabaasa waaltaan oduu VOA qopheesse jaallanneen bal'inaan dhiyeessiti. Gareeleen poolisii hawaasaa kanneen fedhiidhaan dhiyaatan magaalaa galma mootummaa keessatti bobbaafamuu dubbi himaan poolisii federaalaa mirkaneessanii jiru. Dhiironni dullaa qabatan sanbata darbe galgalaa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti kan mul'atan yoo ta'u kanneen dhalattoota Tigraay ta'an barbaadaa turan. Namni eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko akka jedhetti. ሁሉም ትግርኛ ተናጋሪ እንደ TPLF ደጋፊ ወይ የሱ መረጃ አስተላላፊ እንደሆንክ እንደዛ ተብሎ ነው ሰርቶ የሚበላ ተራ ዝም ብሎ ኮንስትራክሽን ሰርቶ የሚበላ ቡና የምታፈላ በቃ እንደዛ ታይቶ ነው የሚታየው. Gosti Tigree hundumtuu deeggartootaa fi basaastota TPLF akka waan ta'an itti ilaalamu. Namni kamuu fakkeenyaaf kan hojii humnaa ijaarsaa irratti bobba'e yookaan immoo dubartiin buna gurgurtu shakkamtoota jedhamuun qabamu. Afaan keenyaan dubbachuun akkaan rakkisaa nutti ta'ee jira. Gadi ba'uu hin dandeenyu manuma keessa teenya. Amma immoo maqaa labsii yeroo hatattamaa jedhuun nama mara sababaa tokko malee hidhaa jiran. Eessa akkasi geessan iyyuu hin beektuu jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa gama isaan akka jedhutti humnooti Tigraay kanneen waraana Itiyoophiyaa waliin waggaa tokkoof wal waraanaa turan amma immoo Finfinneetti qajeelaa jirra jedhaan san kanneen deeggaruun shakkaman hidhaa jiran. Garuu gareeleen mirga dhala namaaf falman ogeessonni seeraa maatii fi koomishinni mirga dhala namaa kan mootummaan Itiyoophiyaa hundeesse akka jedhanitti ijoollee fi maanguddoota hidhuun gosa irratti kan hundaa'e fakkaataa jedhu. Dhaabbati oduu Associated Press akka gabaasetti walwaraansa Itiyoophiyaa keessatti hammaataa dhufe hordofee labsii yeroo hatattamaa labsameen kan ka'e namoota dhalattoota Tigraay hedduminaan hidhuu kana keessatti kanneen lammummaa Biriiteeniif Yuunaayitid Isteetsi qabanis hidhamanii jiru. Waajirri waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa akka jedhutti aangawoonni mootummaa Itiyoophiyaa labsii yeroo hatattamaa jalatti yoo xiqqaate namoota 1000 hidhuu isaanii gabaafamee jiraa jedhu. Kunis TPLF waliin hidhata qabuu yookaan ni deeggaru jedhamee akka ta'e har'a ibsee jira. Labsiin yeroo hatattamaa kun rakkoo mirga namoomaa fi gargaarsa dhala namaa duraan ture sana hammeessaa sodaa jedhu kan qaban ta'uu dubbi himtuun waajjira kanaa ibsanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF naannoo mootummaa Amaaraa keessatti tarkaanfii fudhateen 79 walakkaa yookiin $1 miliyoonii 1.7 tilmaamamu barbadeessuun isaa himameera. Hoogganaan biiroo karooraa fi misoomaa naannoo Amaaraa obbo Aannimuut Ballaxee akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoonni Tigraay haa ta'uu jedhanii jaarmiyaalee kan waraanaa hin taane irratti badiinsa raawwataniiru. Komishiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa dhiyeenya kana ibsa baasee keessatti Hiwaat naannoo Amaaraa keessatti bakkeewwan humnaan qabate irratti badiinsa raawwachuu isaa hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay himannaa mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeesse kanaaf deebii kennuu baatanus akka sarbiinsa mirga namoomaa hin raawwannee fi qabeenya mancaasuu irratti akka hin hirmaanne kanaan dura himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa qopheessite ibseera. Guyyaa har'aa magaalaa guddittii Ugaandaa Kaampaalaa keessatti dhoo'insa bakka lamatti raawwateen namoonni 3 du'anii hedduun madaa'aniiru. Namoottan ijaan argan akka jedhanitti dhoo'insi sun kan raawwate naannoo buufata poolisii fi karaa gamoo paarlamaa biyyattiitti dhiyaatu irratti. Hanga'oonni fayyaa akka jedhanitti namoottan 27 balaa dhoo'insaa kanaan madaa'anii wal'aansaa fi hospitaala seenaniiru. Isaan keessaa yoo xinnaate namoottan 7 madaa cimaan akka isaan mudate himameera. Poolisiin biyyattii dafee ibsa waan hin kenninee fi dhoohinsichi haleela boombii atahuudhaa fi dhiisuu isaa addaan baasachuu akka hin danda'amne gabaasameera. Erga dhiyeenya kana balaan dhoohinsa boombii biyyattii keessatti qaqqabeehas hooggantoonni mootummaa Ugaandaa lammiileen biyyattii akka of eeggannoo taasisanuu himaa turan. Haleellaa boombii ji'a darbe mana nyaataa irratti raawwatameen gareen mormitootaa walta'iinsa humna dimookiraasii jedhamuu fi humni Islaamik Isteetii isa biyya Seentiraal Afrikaa keessa socho'u itti gaafatamummaa fudhachuun isaanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Muummeen ministeeraa Israa'el duraanii Beenjaamin Naatiyaahuun ji'a 6 keessatti yeroo jalqabaatiif himannaa malaammaltummaa irratti dhiyaate falmuudhaaf mana murtiitti dhiyaataniiru.
Naataaniyahuun yeroo ammaa yeroo mana murtiitti dhiyaatan abukaatoo isaaniitiif ilma isaanii isa quxisuudhaa fi deeggartoota isaanii amma tokko wajjiniin akka ta'e gabaasameera. Gargaaraa isaanii duraanii kan turan Niir Hefeez yakkicha ilaalchisee dhuga ba'umsa isaanii waan abukaatota Naataaniyahuun irraa mormiin seeraa itti dhiyaateef torbee dhufuuf beellamni biraa kennameeraaf. Naataaniyahuun waliin dha'uudhaan amantaa cabsuu fi mattaa fudhachuudhaan yakka adda addaa sadiin himatamanuus himannaa hundumaa haalaniiru. Himannaan Naataaniyahuun irratti dhiyaate ilaalamuu kan jalqabe bara 2020 ta'us sababa COVID-19 ture har'a ga'uunsaa hin beekama. Naataaniyahuun yeroo afuraffaadhaa fi muummeen ministeeraa mootummaa Israa'el ta'anii filatamuu erga dadhabanii booda caffee mootummaa biyyattii keessatti hoogganaa paartii mormitootaa ta'anii hojjechaa jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden erga filatamanii yeroo jalqabaatiif pireezidaantii Chaayinaa Shiin Jiippeengii wajjiniin kallattiidhaan karaa marsariitiitiin marii taasisaniiru. Marii kana irratti addunyaadhaa fi saba keenyaaf itti gaafatamummaa qabna kan jedhan Joo Baayiden waa'ee mirga namoomaa, waa'ee waldorgommii diinagdee fi waa'ee Chaayinaa fi dhimma Taayiwaan irratti pireezidaantii Chaayinaa wajjiniin marii taasisuun isaanii ibsi Waayit Haawus irraa ba'ee beeksiseera. Marii sa'aatii 3 ol fudhate kana irratti pireezidaantii Baayiden Yuunaayitid Isteetsi fedhiidhaa fi dudhaa isheetiif dhaabbachuu akka itti fuftu dubbatanii jaarraa 21ffaatti seerri addunyaa bilisa banaa kan loogii hin qabne akka ta'uu qabu dubbachuu isaanii Waayit Haawus ibseera. Akka ibsi Waayit Haawus dabalee jedhetti imaammata Chaayinaa tokkoomtee ni deeggarti. Fedhii Chaayinaan Taayiwaaniin humnaan dhuunfachuudhaaf qabdu jabeessitee mormiti. Dhimma Taayiwaan ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Chaayinaa gama isaatiin ibsa kenneen Yuunaayitid Isteetsi humnoottan bilisummaa Taayiwaaniif falman ergaa dogoggoraa dabarsuu dhaabuu qabdii jedheera. Gameessi hanga'aan bulchiinsa Yuunaayitid Isteetsi tokko akka jedhanitti mariin hooggantoota biyyaa lamman taasisan sa'aatii tilmaamamee olii dheeraa akka ture himaniiru. Hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa afanii wajjiniin turtii gaarii.